Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya qaqaalii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Salaamata illee daganne assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Harragaa kunoo Roozaa viidiyoon har'aa kuni viidiyoo gartee Roozaan piroosesa biyya alaatti eegaltu. Piroosesa biyya alaa jechuun waan guyyaa tokkoof lamatti dhumatu miti. Ji'a lama fudhachuu danda'a. Kan ji'a tokkotti illee dhumatu ni jira. Kan ji'a sadiitti illee dhumatu ni jira. Akkuma carraati. Akkuma carraati. Keessattuu biyyoota Ameerikaa, Kanadaa, Awustiraaliyaa akkasuma biyya Awurooppaa kana yeroo piroosesii eegaltu wanni guddaan kasi barbaachisu obsa si barbaachisa. Akkasuma inni tokkoffaan kasi barbaachisu kadhaadha. Rabbi kadhachuudha, du'aa godhachuu si barbaachisa. Inni lammaffaa immoo obsa si barbaachisa. Obsaan eeggachuu si barbaachisa. Akkasuma nama gartee piroosesii kana fixuu danda'u nama amanamaa kasa sobee maallaqa kee nyaatu osoo hin taane ka dhugaadhaan amantummaadhaan waan kana siif fixee galmaan siif ga'u si barbaachisa. Egaa gaani waan kana biirootu jira. Biiroo mootummaan beeku kan seera qabeessaan jiru kan gartee amantummaan dalagu kan gartee egaa nani hojii isaa waliin jalqabe namoota hedduu biyya kanarraa gara gartee biyya Awurooppaa akkasuma Kanadaallee oofneetu jira. Biiroo sanigaa kan gartee amma piroosesii muciyyoolleen itti jalqabdee jirtu. Roozaan teenyalleen itti jalqabdee jirtu. Inshaallah rabbiin gartee biyya gartee isin itti deemuuf yaadaa jirtu kana rabbi nagaa naa geessu jenna. Wanni guddaan isin godhuu qabdan du'aa godha. Akkasuma warroonni gartee biyya Awurooppaa akkasuma Kanadaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa illee warri deemuu barbaadan akkasuma Ijipti illee Turkiyaa illee asumarraa roojaan baafattanii warri dhugumaan wanna kanaa kun jiraatanii yeroo baay'ee kun obsaan akka jettanii warra hojii keessan dhuftanillee kun obsaan kun hojii waan barbaadan baafachuu mirga qabdanii. Daawwattoota keenya biyya hedduutu banaa jira garuu biyyoota banaa jiru kana bilbiltanii keessaan lakkoofsa kiyya kun asirra isinii kaa'a. Duwwaa 914 lakkoofsa kanaan daayirektii bilbila warri gartee asirratti wanti kun isinitti himuu barbaadu. Namoonni hedduun obsa WhatsAppiin si barreessinaa hin dubbattu, si bilbilaa hin kaaftu maal jettan. Dhugaa dubbachuuf gara WhatsAppiitiin yoo xiqqaate gara nama 10,000 oliitu na barreessee jira. Nama kana hunda keessummeessuu ni danda'ama. Namaatu heddummaate. Anis gaa ilma namaati namni tokko gaa nama hangana baay'atu keessummeessuun xiqqoo nu ulfaata. Namni qabatamaan deemtan kan dhugaadhaan deemtan daayirektii naa bilbilaa lakkoofsa kana. Daayirektii bilbilaa daayirektii yoo bilbiltan isin jalaa kaasee waan jira waliin haasa'u. Garuu WhatsAppiin si qunnamnaa, iimoon si qunnamnaa san hin ta'u. Haajaa namni gartee fardi namni dhugaaniin deemaa qophaa'eetiin jira, if qopheesseetiin jira deemuun barbaadaa jiru daayirektii naa bilbilu. Akkanuma immoo sagalee WhatsAppiin ergitanii akkanumatti anallee dadhabsiiftanii ifillee hin dadhabsiisina. Namni tokko nama akkanuma callisee namatti bilbiluu jira. Kanuma akkanuma callisee nama jeequu jira. Kan ofiifuu hin deemne jechuudha. Hawwuma gartee hawwii waan akkasiisan hin fadhoon. Dhugaa jirtu godhanii walii himooyyaa ana raanuu nu battanii baay'inaa godha haga xumuraatti biiroo deemaa jirra. Biiroo isaanii deemaarraa dhufaa turaasii jira. Salaamu alaykum. Akkasii amma gaa Roozaan piroosesii guyyaa har'aatti jalqabuu fi kun viidiyoo tokkoffaa ka isiin piroosesii jalqabuu fi itti fufagaa kutaan biraallee waan jiruuf akkaataa isin biraan gennaa waan hundaa keessirraa hubatu. Jala isin beeksifti viidiyoodhaan eessarraa akka geesse maalirraa akka geesse isin kabeessiftu ta'a. Akkasii daawwattoota keenya ammallee gaa turtiin keessan hanga dhumaatti nu mooliin haa ta'u. Kinoo amma akkuma argitanii makiinaa keessa jirra. Farasii kanaan ammoo farasii farda sadeeqa farasii baasii biyya kanatti farasii kajaaniin makiinaadha. Akkasii hordoftoota keenya akka xumuraan dhufaan turaa kun nuuf deemuuti jirra. Argitanii makiinaa keessa jirra. Eessa deemu jirra? Daawwattoota keenya kabajamoo amma gara biiroo keenyaatti deemaa jirra. Egaa biiroon kun biiroon ani waliin hojjedhu achitti piroosesa Roozaadhaaf jalqabuuf achitti deemaa jirra. Inshaallah harri gaa piroosesa guyyaa jalqaba waan ta'eef paaspoortii isirraa fuudhanii galmeessanii qabdii maallaqa hanga kennitu jira. Qabdii sanillee kennite.
achi booda wiilii jiran mallee wiilii walii farramaniitu jira walii farramanii waraqaa orjinaala achitti hambisanii isiifillee kaan kennanii achi booda gara imbaasiitti dhiyaata walii isii kuni imbaasii yeroo deemtullee imbaasiillee bilbilanii yaamanii interviuutu jira imbaasiin interviuu godha imbaasii interviuu san dabarraan qaxxitaa fiizumaa dhufaa beekuu fiizaa harkatti taanaan tikeetuma qofa murattee gara biyya kamitti gara biyya Ameerikaa seenuudha jechuudha. Akkasii illeen itti deemtu kana nagaan shaagaysi akkasii yeekanii maal jettu? Ani bikkuma rabbi jee bikkuma rabbi inni jiraattaa naan jeena jiraachisu agartee bikka bishaan kee qoonni kee asii naan jeen jiraadha. San fuulduraan itti ilaale yoo rabbi jee. Bara sirriidha. Ani tunillee yookaan akkatti gammadee bara yookaan hin deema yookaan hin deemu. Waan jidduu kana jala rabbi jira waa hedduu waan akka attama itti bullu wayii beena. Kana hundumaafuu inshaallah jedhee waan kana itti eegaluudha malee waan. Nutis Ameerikaa maarree yoo nu yaamte yoo sponsor hin taatan foon waan feenaa. Akkasii garuu inshaallah yoo rabbi jee tarabbi malee wanni taa'ee jirtu jenna. Waamun ogoda nufaana turaa isin jaalannaa isin kabajnaa thank you I love you. Ayyee kan karaatti. Akkasii gaada wantoota keenya oduu isinitti hin dheeressin amma deemaa jirra yeroo achi geenyu immoo biiroo yeroo geenyatti waan irra geenyu waan goonu maalirra akka geessichitti ka isin beeksifnu ta'a ammallee turtiin keessan hanga dhumaatti nama waliin. Akkuma argaa jirtan egaa biyyi keenya Niiwuork fakkaattee jirti. Niiwuork maal jedhama? Oromiyaanuu Niiwuork. Yoo ilaala bareedina isa. Rooza dhaabu. Jechuun kunuunsa biroo deemuu fi akkuma isinitti himee kinoo biroo osoo kaameraa maruu nama dhiyeessanii deemuu fi deemaa wal bahuuf jira. Kanaafuu wantoota keenya hanga dhuunfaa lafaa tura waan ta'uuf deemnee gara akka dhaadha. Namni nuti qulqullina ta'uu isaanii fuudhee nasamarraa mana ijjeeshe. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo amma Roozaan biiroo keenya keessa seentee jirti. Akkasii gaa kaameeraa keessin ayyamamu amma inni wajjin seenee waan tokko waan xumuru jira wajjin seenu deema ani immoo ala taa'eetti miskiintitti xiyya isaan eegaa anasif wajjin nuuf eegaa hin danda'amu. Isii booda jettee nu fitta. Okay, rakkoo qabu yoo waliin seenuu dandeessa garuu kaameraan hin ayyamamu. Viidiyoo maruu hin dandeenye malee wanni biroo yoo ayyamamte rakkoo qabu viidiyoo gaa isin gisee gabbaate yaada jiruuf waan jiru guutuu isaan lameen nuuf haasa'anii wajjin seentaame. Akkasii daawwattoota keenya amma gaa deemeeti wajji seenee akkaan gartee ani isii kana fidee piroosesa isiif eegalu jiru warri biiroo gaa sila waliin hojjennanii beekanii seeneeti waan takka waan gartee isii barbaachisaa gargaara akkasii yeroo gabbaatitti gawaan jira. Waan irra geesse kan isin beeksifnu ta'a ammallee turtiin keessan nama waliin. Hordoftoota keenya kun isaan seenanii jiranii ol keessa ol seenanii jiranii ani immoo kun walaan dhaabbadhee eegu jira gaa miskiintiitii ta'e sana sumaan dhaabbadhee isaan eegaa hanga isaan gabbaanii anis gaa yoo rabbi jedhiin eegalaa koorsiisa du'aa'inaa godhaa faana turaa isiniin jenna amma hanga isaan seenanii asumaan taa'ee eegaa asumaan taa'ee isaan eegaa kun kursuma tarar taa'eetiin isaan eegaa faana turaa. Alhamdulillah. Akasih kita kami mau jadi kita kena orang anak kita ni jadi amma biya ini bukan nafek. Akasih kita alhamdulillah orang anak akar dari banyak ada. Kalau semua urusan jalan dapat jalan dapat hasil walau dah timnya kan kita walau dari sini jalan berarti kita ni halu amma kerja dia biasa kalau ada di sini. Akan jenis ni biasa kau akkasii daawwattoota keenya amma warra ofiisin hin jeetti piroosesni irraa guyyaa jalqabaati waan ta'eef waa hundaasitti galmeessitee jirti waraqaan kanameef amma gara imbaasiitti dabarsan jechuudha.
gara imbaasiitti dabarsanii imbaasiin ammoo qaaxaroo qabaa fi guyyaa qaaxarootti bilbilanii deemtee imbaasii dhayxee interview godhaniitu jira. Interview sanarratti inshaallah yoo rabbiin ka dabarsu ta'e ni deemti jechuudha. Kufuulleen ni jira rabbi gartee si kuffisini kufuulleen ni jira garuu achi keessa illee gaanitu nama waan beeknuuf imbaasii san keessarraa illee nama waan qabnuuf nama keenya sanillee akka gartee interview ittiin jabeessine akka dafanii xumuranii fi kanallee si gargaara inshaallah. Ayah kata washi, ayah kenapa orang tu politik kena cuma kita kena alhamdulillahi bakal kara invasi yang kita dorong dewani agak turun invasi ini makas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara terdoa macam terdapat. Terima kasih. Roza daawwattoota keenya kabajamoo har'a nyaata biyya Indiyaa nyaachuu jira. Kan itti argamnu Indian Space Restaurantidha. Roza akkam nyaanni inni si tolee jira? Kulani akkam nyaanni si tolee? Nyaanni waaw maashaallah iddoo namatti tola boombii doosaa. Nyaanni keenya kaarraa Hindii maqaama Hindii. Nyaata kana akkuma argaa jirtan faranjii hundaatu as dhufee nyaata.